Akkam jirtu daawwattooti kiyya maraaf baga nagaan gara chaanaalii koo dhuftanii warrooti chaanaalii koo haaraa taatan chaanaalii kiyya subscribe gochuun wantoota haaraa ani gadhiisu haala salphaan akka argataniif immoo mallattoo bilbilaa tuqaasuudhaan information waa'ee teekinooloojii funaannachuun ni dandeessu. Akkasumallee wantoota barsiisa garaagaraa asirraa yuutuubii kanarraa argachuu ni dandeessu. Amma guyyaa kana akkaataatti yoo file manager keenya yookiin faayilota keenya application ittiin lookii goonuun yoo lookii ta'eera garuu immoo password isaa hin beeknu ta'e haala kamiin haala salphaatiin ittiin ilaaluu dandeenyu isinitti agarsiisuuf deema. Kanaaf steepii aan ittiin deemu kana utuun dogoggoriin hordofaa. Meegaa jalqabaa cheekii goonaa faayilli keenya kunooti gaa faayil manaajarii gaafa tokko keessa seenuudhaaf paatarnii na gaafata. Paatarnii kana immoo hin beeku taanaanii keessa nan gashuu jechuudha. Yookaan immoo kan namaa haakii gochuudhaaf illee paatarnii kana yoo hin beektan ta'e akkamittiin akka faayila isaa ilaaluu dandeenyu isinitti agarsiisuu danda'a. As keessaa yoo baanee mee ammas yoo gara gaalaarii deemnee yookiin footoo ilaaluuf jennee footoon illee akkuma kana paatarniidhaan hidhamaadha yoo ta'e garuu immoo footoo abbaa moobaayilii sana keessaatii footoo ilaaluu barbaadaa irra yoo ta'e haala kamiin akka ilaallu isinitti agarsiisuuf deemaan jira. Kanaaf steepiin ani isinitti agarsiisu mara na hordofuu ni dandeessu. Amma gaa meeqa kana keessaan baana faayilli keenya akka jirutti faayil manaajeriin cufamaadha waan ta'eef gaalariinis akkuma kana cufamaadha waan ta'eef akkamiin karaa salphaatiin faayilota jiran achi keessa bilbila kana keessa footoowwan viidiyoowwan jiran hundumaa ilaaluu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Meegaa mala salphaa tokko isinitti agarsiisa amma jechuudha. Jalqaba irratti Google Chrome seentu jechuudha. Google Chrome banattu isa booda erga Google Chrome seenneen booda bakka search godhamutti kunoo gaa akkuma argitan nu banaera. Erga Google Chrome seenneen booda keessa seenneen booda lafa search jedhamu kanatti file isa booda mallattoo tuqlamee tuqnaa jechuudha. Tuqlamee erga tuqneen booda slash ishee tuqna siyaa sadii tuqna. Isa booda cd ka jennee isa booda isbaarii kana fayyadamna jechuudha. Isa booda gaafa bannu kunoo gaa akkuma argitan faayila kan akkuma faayil manaajeriitti nuuf fida jechuudha. Faayila moobaayilii keenya irra jiru hundasaa asirraan fida jechuudha. Garuu wanti kun intarneetii gaafata seenuudhaaf jechuudha, seenee dubbisuudhaaf. Kanaaf haala salphaa kanaatiin banattanii fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha gaa. Meegaa wanti kun dhugaa akka ta'e isinitti agarsiisuuf deema. Mee snaaptuub kan jedhu kana bannaa. Isa booda mee daawunloodii kana bannaa. Daawunlood viidiyoo kan jedhu kana bannaa. Kunooti gaa viidiyoowwan jiran hundumaa inni nu fayyada. Meegaa tokko fannii ilaalla. Kunoonis akkuma faayil manaajeriitti waan hundumaa nuuf hojjetaa jechuudha. Haala kanaatiin seennee wantoota barbaannu hundumaa yookiin yoo faayil manaajerii nu jala cufamu yookaan wanta abbaan sun qollofatee kaa'ate faayil manaajerii isaa faayila isaa qollofatee kaa'ate haala salphaa kanaan gallee jalaatii ilaaluu ni dandeenya. Kanaaf mala kana fayyadamtanii waan hatoo yookiin footoowwan isaa haakii gochuu barbaadan haakii gochuu ni dandeessu isiniin jira. Haala kanaan kunoo gaa footoo illee utuu nafiin
appilikeeshinii illee otoo nafiin waan hundumaa asirratti kaa'ee jira waan ta'eef haala kanaatiin galtanii fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf galatoommaa warroota chaanaalii koo ammallee haaraa taatan chaanaalii koo subscribe gochuudhaan wantoota haaraa gadhiisu hordofuu ni dandeessu. Wantoota teknooloojii wajjin yookiin baacoowwan garaagaraa barsiisa garaagaraa haala kanaan argachuu ni dandeessu yuutuubii koo jalatti. Kanaaf gara fuulduraatti milli keenya dheeraa waan ta'eef na hordofaa, koomentii naaf saafaa, akkasumallee chaanaalii koo subscribe gochuuf warroota hiriyoota keessanitti illee himaatii barsiisa afaan Oromoon waa'ee teknooloojii akka isaan baratan godhaa. Isiniin jedha galatooma.